jirtu kabajamtootaaf jaallatama Agat didot.f.tv.OROMO. maatiin obbo Lammaa Magarsaa hidhamanii jiranii kan jedhamu oduun oofamaa ture soba jechuun Lammaa Magarsaa fuula miidiyaa isaa irratti barreessee ture. Dr. Lammaa Magarsaadha oduun akkana jedhu kun sooshaal miidiyaa kana irratti kan mul'atee jiru garuutu immoo oduu sobaatii jedha. Naafi maatiin kiyyaas nagaa qabnaa jechuudhaan Dr. Lammaa Magarsaa waa'ee viidiyoo fi miidiyaa dhiyeenya kana irratti viidiyoowwan mul'achaa turan soba jechuudhaan fuula miidiyaa isaanii irratti barreessan. Anis maatiin kootis hundi keenya uffisa nagaa qabna jechuudhaan dogoggora raawwatamaadhaa jiru hanga ammaatti soba akkaaniif ta'eefis ifa ifatti addaan baasanaan dubbadhaa jedha. Dhugaa jiru maraafuu baruu galgala sa'aatii 4 irratti miidiyaa kana irratti eega jechuun Dr. Lammaa Magarsaa fuula miidiyaa isaa irratti haala kanaan barreessee ture. Oduun immoo dhiyeenya kana mul'achaa ture immoo mootummaan Itoophiyaadhaa maatii pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa hidhamanii jiranii jechuun kun kan hidhaa fi qal'ee deemaa ture soba ta'uu isaa obbo Lammaa Magarsaa beeksisanii jiran.